Bootaa san kanneef. Bootaa san kanneef. Ergasii bakka kanarratti qirsii godhachuu deeman. Qirsiin san yaadannoo isaaniiti. Ayyaana isaanii waggaa 500 galmaa'eef kana bakka sanitti sababa yaadannoo saniitiin achi godhachuu barbaadan lafa xiqqoo tanarratti. Akkasitti haala saniin dhakaan bu'uura bakka hooggantoonni jedhanitti kaayameef. Bakka sanii qirsii san ijaarachuu deeman. Dhagaa bu'uuraa kaayuufi biyya gurguruu maaltu walitti? Barreeffamni Amaariffaan achi gubbatti barraa'ee jiru san mee magaalaa gurguruu fi magaalaa walii mallatteessu magaalaa dabarsanii walii qannu ni jira. Dubbistee jirtan barreeffama sana. Injiru kana ammas irraa dhagee. Magaalaan gurguramtee waan jiru. Aktivistii isaanii tokko jira kan Somaalee. Ayyee. Gara Tiyotaraatiin namu barraa amanutis haane Dubaay tana silaa Oromoo taate numan feenu. Ganiif hawwiidha sun. Bar teenya namu nu maxxansaa bar. Bakka jee dirree dhawaa magaalaa Somaalee jee maxxanse. Tiyotararratti. Namni kanaafi dhagaa bu'uuraa kaayame kana akka nama magaalaan gurgurtamnetti itti fakkaatee wal cinaa kaayee gadhiisuu eegan. Anis akkasumatti itti dhufne, anis akkasumatti itti dhufeen. Okay, akkasii miree waan kana silaa hubatee namni nama hubatu. Guys, koppiliin godhaa hundi keessan. Eenyu ture? Namni silaa hubatee nama hubachiisu ture eenyu ture? Tokko sifaa ture. Ati magaalaa tana ni beektu. Andireedha waan jiruuba. Isin maa callistan? Dawwaltee naafiti. Waliddaan dhimma dirree kana wajjii deddeemnee fidee waraabnee jirra. Jaaffee wanti deemaa jiru kun hagam takka dhuga. Yoo dhugaa taate wajji gabbaanee mormina. Yoo soba taate immoo adda baafannee dhugaa jirtu hawaasaaf himna. Sireesha godheessi fidu namni nan dura silkii dawwaleefsi osoo akka waan kana dhageen. Silkii dawwaleefi? Namni duraan silkii dawwaleef. Laal silkii dawwaluun sababa hin taatu. Silkii dawwalamtu san maaliif akka dawwalamte maalittiin beekan? Namni duraan silkii dawwaleef hin jeeskiriinshanii siifidha gaafachuudha. Maaliif sittiin dhiyaadha ijoollee tana. Miseejis barreessuu ni dandeessa murtii. Miseejis barreessuu ni dandeessa. Sagalee kaa'uu ni dandeessa. Zabanee teekinooloojii waa hedduu tokko. Annam tokko barra jaaffee. Silaa arra murtii akkana jettee na gaafatte. Waan kana adda baasa. Ani nam tokko barra jaaffee. An hadiir barjii baruun faa yookaan nama biraa kan naan gora fidee kaadhuun qabu barra. Yoo foonummaa ta'e anaaf inni barra walitti dhiyaannaa barra. Hadiir irraa jibban qabu barra. Ammoo ammallee taanaan an magaalaan gurguramte waan jettiin hirmaanne magaalaan dirree dhawarratti homaa hin hojjetamne akka hojjetamtuuf waggaa 2 dura gaafa barra naafati viidiyoo waraabne 2023 ni beekame. Arraa waggaa 2 jirra. Laalamma san bareeda akkasi koomii tan ta'e kaafachuun bareeda. Duuba koomii tan amma duraas kaasaa turte. Dirree dhawaa tana dhuftee koomii dhiistee faarsaa turte. Achi deebitee amma haareerraa faaruu san garagalchitee arrabsaa turte. Inni arrabsine ammallee ni komadde. Yoo koomii san qabaatte gaafuma duraa san hin ooftu. Waggaa 2 kanneen barakka hojjetaniif. Waan nuuf hojjetan jaan kana haa irraa ati bar bulchiinsa magaalaa dirree dhawaa yaada qabdu kan nuu dandeessa malee miseensa paartiiti yaada. No. Hojjeta mootummaati. No. Kanaafuu maal beektaa waajjira dargaggoo ispoortiitti illee miti. Maal goota komii kan laalte kanaa fi waan mootummaarra kee kana wal bira fiddee laalta jaaffee. Magaalaa keessa jirraa barnuutis laala nama kana akkana fakkaatu maal beektaa dubbiitu laala akka malee nama micciira. Dubbiitu akkam si jalaa ta'e ni beektaan akka kiyyatte. Akka nama bu'aa gisee harkatan waa faarsanii gisee bu'aa dhaban waa arrabsanii si jalaa taate. Maaliif bu'aatu badiree dhawaan fi bu'aa ni qabdi. Gaafa komatteessan komii dandeessan namni si qeeqee ni jira. Akka irraa kanatti takka inni naqee ammas. Gaafa amma namni si dura dhaabbachuu jirraa bar gaafa san si dura dhaabbannee gaafa akkaan faarsuuf akkaanaan mi'a yeroo kannii boornaan jira keessa boollee magaalaa tana keessa argamtu takkaan isii gaafa dura dhaabbatanii jirti. Hin jirtu ammallee gaafasillee waan naan jettanii yeroo kanninaaf haa hojjetu walumaan jirraa minaafisi. Isinumaan naan jee barsanis maaliif akka waan wanni goota halkanii guyyaa waliin deemnee dirree dhawaa daawwannee waan hojjetame ilaallee mana barumsaa baadiyyaa san hunda deemnee jaaffee duuba akka hojjetuuf yeroo kanninaaf kanaan jee isinumaami. Laa adeero maal seete Khadiiroo irratti maaliif qeeqni haa hin jeena? Khadiiroon hoggansa.
hoggansa sanuu sadarkaa magaalaa kana irra jiru. Namni kana joon jiru. Lagay arra waan hawaasaaf hin taane yoo taate wallahi haqa qabrii boru qoba cisna. Wallahi gabbeetiin soojji qeeqa. Maaliif jennaan ani hoggaan akkana dubbadhu namoonni takka akka bulchiinsi na bitetti wallahi wanti takka tana biteetiin jirtu qarshii takka ta bulchiinsi naaf kannee arra kana dubbadhu na godhu jirtu. Kuno wallahi jeetiin maqaa rabbiitiin si kakachuu jira. Haqa rabbiitiin Duuba egaa kan rabbi na beekuun anaan reebu gaafas maal harkattee gaafas naafete maallaqa fudhannee turre jechuudha. Addambaan egaa gaafas naafete wajjin hoggaa dubbii ta'e sharafanii ati ni beeyta osoo beekuu baattee na ajaa'ibda maal jennaan mana kee wajji gallee wajji turree bakka dhayinu wajji dhayinu ni beeyta gaagan deemu. Yaa ni beeyta waan ta'eef wajji fudhannee turre jechuudha. haya gaafa san argitee jirtaami Yes, gaafa as dhufte san lakki gaafa dhufte duuba maaltu si faarsisiise asii deemnaa maaltu si arrabsisiise hoggaa kana namni gisee deebisu maali fudhata anam akka mataa kiyyaa wanni na faarsisiise dhagee. akka nama gisee bu'aa dhabe eequu takka taate dubbillaa na dhageessa Dhagee naa siima waan na faarsisiise siima. Polisi makiinaa guutuu fiddee piraankiidhaan jettee rabbisu taatu akkamittiin hin faarsine. Obboleesso polisi makiinaa guuttee mana keetiin na fiddee viidiyoo irraa waraabdee akkamittiin hin faarsine agar achii galu. hin faarsine Ayi akkamittiin hin faarsine. dhimma viidiyoo ni beekatu tan boodaas takkarra lama halkan hojii deemnee nakaasaa turte deemnee alibirraa kana keessa deemnee waraabaa turte mana barnootaatis kan inni dheeyinaa jettee akkasi fiigaa magaalaa tana mul'isuudhaaf hojiilee isin hojjamte mul'isuudhaaf itti gammaddee mul'isaa turte murtii. Arramoon maaltu akkasi mudate maaltu akkasi qunname akkanatti gaafa sanirraa si garagalchee na dhibe. Wanni kun yoo fiinsan ta'in hayyee eenyuuf barreessiteeti wanti kun ta'uutu hin jiru keessaan dubbistee jirta eenyuuf barreessitee jirtame amma barreeffama waa'ee diradoo akkasiitootti hin jire misooma dalagamutti hin jire namni itti barreessite iskurinshuuti ni qabda namni gaafatte ni jira murtii. Akkami gaafatte eenyutu si jalaa dubbataa gaafatta warra diradoo beektu isaati. Akkam ati namas dhufee nama hundaa hojii haasee akkasii yeroo gaarii dabalee deemeemi akkami eenyu si irraan dubban. Eenyu dubbata diradoo irratti gaafattee moo? Hai, diradoo irratti afaan Oromootiin mee at least taappeellaa gubbarratti illee afaan Amaaraa barreessa jalumallee ta'u nu godha waan jiru kanaan nam shanii ol gaafadhe kam silaa silkii tanaan hin godhe malee silaa sin garsa. Murtii. Akkanatti emotional taatanii. Haquma rabbii sana hawaasa taa'imnu. Takoomii hoomadhu garuu ammoo hayyee waan takkaas gaafadha murtii. Hayyee na gaafadhu waan barbaadde as gurbaan kun nama keenya. Yaa. Arra sangaa arra maarreen darbate maaliin do'an jenni beektaa maksaro. Beeka. Arra gurbaan kun nama keenya. Gisee jecha akkasiisan jaamuun bareeda taatu basirraa. Sirraa bareeda. Waan kana eessaa kee ka'umsi waan kanaa eessa. Laalama komii tantee homattee akkasittiin nama obboleessa keenya garaa amantiitis ta'a oromummaa walii qaba lammummaa walii qaba waamicha walii qaba arra giseeti akkanatti dibarreessite hayyee namni ati biyyii gurguramtee jettu kunoo maal ja'a maal barreessa dubbatu irraan sii deebi'a biyyii gurguramte jette jecha jiru piraankii miti waa'een biyyaa ani kanii waan akkasii jiru irraan sii deebi'a biyyii gurguramte bikka ani itti jee yoo jiraatte naaf fidi kanarraa booda garuu irra deebite biyyii gurguramte jette hin jeen. Miskin nara keeffadhu dirreedha warratti homiinan dhiyeessu biyyi gurguramte jechi jiru ana bakka hin bu'u. Okay, abshir. Kanaate kanattus poostee kan kee jala namni hawaasni deemee ilaaluu ni danda'a rakkoon qabu. Homantii hawaasni godhu ana lallaalaf dirreedha waan gurguramte ka jiru yoo jiraate naaf fidi. Poostii keetiif haasoo kan kee hanga amma guyyoota waan kun eegalame godhaa jirtu keessa yoo deebi'ame. Yeroo ani irraa deebi'ee illee jechuun danda'a abbaan fedhe kana gaafatu hin jiru. Harka dudubanna hidhanii nagarabsanii akka yaasin horoofatti waan hin barbaadan dubbisisananii sittin hima. Ani magaalaa federaalaa keessaan jiraadha. Ani federaalaa. Ani safara keessaatii miti. Kawaajiratti fiigaa dhaqee namni hidhee garafamu. No. Waan hin gaafachuu barbaadaniin gaafadha. Hidhamuu yoo ta'e kaziiratti hidhamee bara waggaa takka dirreedhaa keessatti osoo bulchiinsa kadir juwar bulchuu jiru ni beeyta kana. Waggaa takka.
Diriidhaa keessatti anaafonni akkanaa haaraa miti. Okay, sanka dhimma itti hidhamtee fi waan itti hidhamte guuturaa guutuutti ni beeyta san rakkoon qabu. San namuu ni beeya. Maal? Dhimma itti hidhamtee fi waggaa itti hidhamte san. Dhimma maalitti hidhame? Dhimma itti hidhamte ni beeyta. Khalaas san biraa kutee amma waa'ee kanaa asirratti hima banu. Garuu ammoo waa'ee biyyaa hojii takka waliin qabatu. Dhimmi maali? Dhimmi itti amma amata meeqatti hidhame osoo bulchiinsa kadiroo keessa jette kun dhimma itti hidhamte siif beeku. Kadiroon gosummaadhaan irraa falmu jirta waan afran qalloo ta'eef. Moo yaada akkamii? Akkanatti hin tuttuqin. Waa'ee gosummaa takka siis keessaan baasin. Moo ati maalidha jechuun kiyya mana meeqaa ta'e? Gaaffii deebisa godhu jira malee waan isaa hidhamteef hin beeka ka'eetu. Akkana keessa lallaakati waa'ee gosummaa. Alaal, woo maasoo jira. Boonurraa diraamaa hojjechuu miti waa'een biyyaati adeeroo. Diraamaa hojjechuu miti waa'een biyyaa. Joolleen diraamaa fi dibbee dhooyitu wal gurrattee fiigee. Deebisaa walii deebisa jira. Waan inni si gaafate naa deebisi tajaajila gaafate si hin deebisa. Malee waa'ee waan hidhamteef ni beektaa ka'eetu kana kophaa kana ibsuun barbaada. Kana keessa fide akkaan gosa si lallaaqadhu feete. Akkaan gosa si lallaaqadhu feete. Gosa. No, ana dhaggeeffatu waan si gaafatu. Waan hidhamteef diriidhoon ni beekta jecha jeesan qofa addanaa baas. Saniif gaafadhu waa'ee siyaasaatii fi waa'ee maarree hojii wanti wal qabatu takka hin jirtu. Kanammoo ani asirratti siifillee haasa'uu hin barbaadu. Kam? Lallaaqachuus hin barbaadu. Katti hidhamtee hin feeta gaa. Ati taphataa maaliif yoo kadiroo irraa bakka buutee haasa'u yookaan diriidhoo irraa? Yoo waa'ee kanaa hin barbaadde akkaataatti hidhamte san akkami? Maalirratti hidhame waggaa takka maalitti hidhamte? Dhaggeeffatu ayyee warra wajjii hidhamne faas jala jira. Mana maan fiduu danda'u jira. Ayyee maalirratti hidhamte yaa? Sanboodaanis. Anuma nagaa magaalaa keessa jiraatu kana diriidhoo irra naqabanii shan ijaanii na hidhan fakkeenyaaf. Waan shan isaan jaakaas takkaa dhageen beeku an nama dalagateetii jiraatu magaalaa keessa jiraatu edaan magaalaa keessa soonni akkanaa ni jira jeetumaan ajaa'ibsiifadheetumaan achirraa hidhaa san gaafa labsiin sun ka'u ba'ee galee kun wanneen si ibsee fi anaaf haaraa akkan taane eessatti hidhamte kaziiratti hidhamte caalaa afaan nama rammaraa ture amma poolisoota beekan ati immoo waan hidhamteef ni beekta gizeetu akka nama dhalaa salee hidhamee tokko ufaa gize gootu jaaffee kadiiriin bakka buutee adeeroo waamee qarannaa soosisii yaaboo. Isin kolokolo isin ijoolleen miidiyaa tuni afaanii akkana waa nama baasuudhaan jarjaree namni irraa waa namaan jiru hin jiru jaaffee. Nama siniin kabajaa namni anarra waa namaan jiru hin jiru. Isin maanuu ijoolleen yuutuubii fi ilaal waa'een biyyaa waa'een sabaa amma mucaarree mutaan asirra ture maammeen sun waadira takka addunuu baasee. Na dhaggeeffadhu waa'ee warra yuutuubii reetu na dhaggeeffadhu murtii na dhaggeeffadhu assalaamu alaikum siin kabaja siin jaaladha. Warra yuutuubii warra tiktookaraa maarree kan jettu wayin siima ati obboleessi keenya si kabanya si jaalanna wallahi hammeenya siif hin qabu wallahi rabbiin addunyaa akhiraa ciisinaaru. Rabbiin ijoollee tiyyaaf abbaan hin godhin garuu gizee haasoo haasooti. Gizee haasoo haasooti akka nama tokkotti.